obboleettii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu har'a guyyaa koora obboleeyyan keenya ilmaan hubbannaatiin anillee ilma afran qallootii guyyaa kana isin irratti isin wajjin hirmaachuuf jaabedduun gammada guyyaa har'aa kana isiniin ga'uudhaaf maal akka intala hubbannaa takkatti maaltu si dhaga'ama? Waan guddaan na dhaga'amaa galatoom jechaa ani maqaa guddaan qaba. Ayyee. Maqaa guddaa kana beekaatiin qabadee rubayyaa hubbannaa bareentoon naan jedhanii. Ayyee. Aartiillee keessa aartii baadiyyaa keessa badee. Abshir. Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbii magaalaa Minoo iddoo daangaa lolaa sanarraa hin dhufe. Ayyee. Har'a guyyaa gammachuu har'aa waan guddaan ibsu barbaada. Keessattuu caayaa afran qalloo kanaan ibsu barbaada. Abshir. Nuti ilmaan horteen hubbannaa bareentoo daangarra kan miidhamaa turreen kan ibiddi meeqanuu bu'aa ture gaachanni keenya gargaarsi keenya ilmaan afran qallooti. Yawwa abshir. Afar wasan keessa ituu fi humbanna ilmaan xummugaa bareentoo arsiinsii koofi mando Ilmaan karrayyuu salaaleen shanan bareentoo. shanan bareentoo lakki shanan bareentoo keessa afar wasan ka ja'an kun Yawwa. salaaleen xiqqochi citte waan ta'eef Yawwa. numaa wal quba qaba keessattuu immoo qalloon gafaafis jalqabaafis abbaa keenya Abshir. humbanna isaa guddise abbaaf isa qabna Abshir. obboleessaaf ammoo ilmaan afran qalloo qabna Abshir. har'a guddaa warra afran qalloo ni galatoonfannaa jechuudha. Yawwa guyyaan rakkoo qabu ni mul'ata rakkoo qabu ni mul'ata filata. Saniifuu Abshir. nuti har'a warteen hubbannaa bareentoo Ayyee. warteen hubbannaa bareentoo deemnee bakka tana ga'uu keenyaaf Yawwa. hedduu gammanna Yawwa. afaan diinaatii dhufnee afaan waraabessaatii baanee Yawwa. seenaan keenyallee takkaa hin himamne Yawwa. goota meeqa qabna Yawwa. goonni keenyallee takkaa ol hin baane har'a afran qalloo qaqqabee akka seenaa keenya ol baafannullee kan nu godhe Yawwa. galma guddaa galma calanqoo jaamu kana Yawwa. ilmaan afran qallootiitu leellisee nuun eegale.